Jaaffaa har'a jalqabeera. Manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree federeeshinii walgahii ramaddii gaggeessaa jiru. TPLF immoo miseensota isaa mana maree lamaan keessaa baasuusaa beeksiseera. Gabaasa qabna. Sanbataaf dilbata darbe ayyaanni irreechaa haala ammaan dura hin baratamneen namoota muraasaan kabajameera. Oduu boodatti deebina. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirooduusariin tamsaasa har'aa Biraanaa Iluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii. Oduuf gara soraatti deebina. Babalatoolee ani soraa lafeeti. Oromoon irreechi baranaa fuula akka akkaatti ulfeeffate. Irreechi hora Finfinnee sanbata dabre Finfinnee Dololloo buddeenaatti ulfeessan. Koronaa jedhaniin nama hedduutti seenuu dhoowwan jedhan. Fuula hedduu magaala Finfinneetti poolisiin warri wayaa aadaa naqate addabaabaayii fuula tokkotti walitti qabdee teessifteedhan. Horar sadii Bishooftuulleetti nama haga tokko qofatti irreechi ulfeeffate. Warri seenulleen waraqata seenaniin kan mootummaan kenneefin seena. Warri sun hin qabne ammoo magaalum Finfinneetu yaadon seenne qarqarrirra raran. Bulchiinsi magaala Bishooftuu irreessi barana nagumaan dhumate naga ummataatiif jenneetiin nama haga tokko qofa seensifnee jedheen jedhe. Hawaasi Oromoo Ameerikaa kaabaatti walitti dhufelleen hiriir Waashingtan DC irra baay'ee jennaani naannoo Lincoln Memorial jedhanitti irreessi ulfeeffate. Miseensoti mana mareetiif mana maree federeeshinii Tigraay akka bulchooti paartii isaanii TPLF jedhanitti arda jalqabaniitiin hojii isaanii mootummaa federaalaa keessaa dhiisaniitiin bahan. Akka miseensi hojii raawwachiiftuu paartii TPLF obbo Geetachoo Reddaa jedhetti mootummaan Itoophiyaa arda jalqabeetiin seerii inni biyyaan bulchuu waan irraa dhumatee fi warri TPLF fuula bu'eetiin achi keessa hojjetu achi keessa yaa'a. Gamkaaniin ammoo warri VON dubbise mootummaan Itoophiyaa hojii isaa ganna jaheessoo arda jalqabe seerumaan itti jiraa jedhe oduun duubatti deebiin. Arda godaantota 8tti lammii Itoophiyaa ta'uun oolanii jedhanitti lubbuu dhabe. Akka dhaabii godaantota to'atu IOM jedhetti jari kunin garba Jibuutii irratti lubbuu dhabe. Warri seeruu malee nam godaansisu Yemeniiti gara Jibuutiitti adoo deebisuutti adoo jiranu tan irratti lubbuu dhabanii jedhu. Galmoo Daawit oduu IOM maqeeffateen wergeen. Akka jechi pirezidaantii Itoophiyaa Saahileewarq Zawudeetti barana mootummaa malee namni tokkolleen qawwee qabateetiin socho'uu hin danda'u. Pirezidaantiin tunin marii federeeshiniitii fi manmarii Itoophiyaa harri jalqaban irratti hin jette. Filannoon baranaalleen ta durillee caala filannoo sadarkaa addunyaatti fudhatama qabdu taatii jechuun waadaa galte. Horeen paartii eenyummaa fi daaree Amaaraa deebistuu fi 4 yaayyuu walii galan. Tokko ta'uun kunin karaa nagaatiin gaafii uummata deebisuuf nu gargaaraa jedhanii jedhu. Jarii tokko ta'ee jedhan kunin jarii tokkummaa isaanii labsaat kunin horee raayyaa, darra, matakkalee fi xallamta Amaaraati. Kureen walqaayitii fi eenyummaa daaree Amaaraa deebisituuf ammoo waliigaltee tan keessa hin jirtuu jetti. Asteer Misgaanaa oduun wargiteen. Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Mootummaa Suudaaniif milishooti mootummaa suniin waladhaa bahaanii sanbata lamaan dabran Juubaa keessatti walii galan. Waliigalteen tunin addunyaaf naannoo sunillee gammachuu guddoo taate. Pirezidaantii Suudaan kibbaa Saalvaa Kiiriitti waliigaltee tan falaa ba'e. Tokkummaa mootummoota United States, UK, Norway fa'aatilleen warri waliigaltee tanatti gammad keessa tokko. Taatulleetti gaafatamaan sochii bilisummaa uummata Suudaan kibbaa Abdel Aziz Al-Hiltu waliigaltee tan hin mallatteessin. Muummeen ministeera Suudaan Abdallaa Hamdook waliigalteen tunin itti gaafatama olii qooduu ta'uu baattullee seenaa haaraa biyyi tana keessatti uumtee jedhe. Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirabaandii irra caqasuu jirtan. Akka itti gaafatamaan hojjettoota bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House Mark Meadows jedhetti pirezidaanti Trump dhiba koronaa kaan irratti dooktorootii wallaanuun jiranii arda gara guyyaa gula hospitaala ba'uun oolu jennee abdannaa jedhe. Ganafaan pirezidaantii wal dubbanne edallee akka dansaa bule hojii ifiitti deebi'uuf furfoo jiraa jedhee jedhe Meadows. Trump oduu dansaa doktoroota irraa dhagaa'uu jiraa jedheetiin kalee Tiwiiterii irratti barreessee asitti kalee hospitaalitti wallaanuu jiran Walter Reed keessa makiinaan gad baasaniitiin warra alaabaa argufa gammachuunis simachuu jiru makiina keessa taa'eetiin dubbisee dabre. Pirezidaanti Trump namoonni 74 dhiyoo tana isaaf jaartii isaa Melania Trump irratti vaayirasii koronaa arganii wallaanuun jiran. Addunyaa irratti nam miliyoon 35 caalu irratti vaayirasii koronaa argan akka oduu Yuunivarsiitii Ameerikaa Johns Hopkins irraa argannetti nam miliyoon 1 olitti tanaan lubbuu dhabe. Awurooppaa keessaa biyyiitti akka hamaa jirtu Britain nam 500 caal ga'uu jira namni dhibu kanaan irra qaban 42 caalatti tanaan kanaan lubbuu irra dhabe. Addunyaa keessaa shaneessoo jirti. Ameerikaan tokkeessoo. Britain kalee qof nama 22 fi 961 irratti vaayirasii koronaa argan. Addunyaan qorsa hojjechuu jiran abdachuu jirti. Yoo qorsi argamuu jiraa jedhaniitiin abdataniitiin tanuma jidduutti akkuma durii kaanitti deebi'anii qorsi argamu kun nam cufa ol ga'uu hin danda'u jedhu bulchootii British. Oduu ispoortii dabarra. Maraatoonii London takalee atileetii Itoophiyaa Shuura Qixxaataatti moo'atii shaampiyoona ta'e. Maraatoonii kiiloomeetira 42 tana sa'aatii 2 daqiiqa 5 fi sekondii 41tti moo'e. Atileetiin Keenyaa fulbaan bar 2018 jalqabe maraatoonii Berliin sa'aatii 2 daqiiqa 1 sekondii 39tti moo'e. Eliud Kipchoge barana 8 ba'e.
namni shuraa taaneetiin lammeessoo baay'ee atileetii keenya Vincent Kipchumbaati. Sisaay Lammaa atileetii Itoophiyaati. Sadeessoo Afreessoolleen Moosinnet Garramuu. Shaneessoon ammoo Mulee Waasiyoon. Jaheessoolleen Taamiraat Tolaati. Gam dubartiitiin ammoo tokkeessoon atileetii keenyaati Brigid Kosgel. Sa'aatii 2:18 fi sekondii 58tti moote. Rikoordii maraatoonii dubartii addunyaa ammallee harkuma atileetii tanaa jirti. Atileetii lammeessoo baatee atileetii Ameerikaati Sarah Hall. Sadeessoon atileetii keenyaati. Afreessoof shaneessoon ammoo atileetii Itoophiyaati. Maraatoonii London taakalee tana. Namkummaa 45 caalaa irratti wal dorgome. Qananiisaa Baqqalee miila dhibame keessaa hafee jedhan. Gamkaaniin ammoo akka oduu Itoophiyaa arganneetti atileetota garee kubbaa miilaa Itoophiyaa keessaa nam 5 irratti vaayirasii koronaa argan. Akka federeeshiniin kubbaa miilaa jedhee jedhanitti atileetota dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa Kaameruunii qopheessanii filan 36 keessa nam 5 irratti dhiba kan argan. Jara irratti argan kana federeeshiniin maqaa himuu hin feene. Ansoraa lafee. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bara aangoo dabalameef kan waggaa 6ffaa har'a jalqabee jira. Walga'ii ramaddii manni maree federeeshinii fi manni maree bakka bu'oota uummataa har'a gaggeessaniiru. Gama kaaniin immoo paartiin bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF mana maree lameen keessaa miseensota isaa baasuu beeksiseera. Gabaasa Mulugeetaa Asbahaa fi Masfin Arraagee ergan Tujubee dhiyeessa. Walga'ii 5ffaaf kan waggaa hojii 6ffaa mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii har'a gaggeessamee jira. Pireezidaanti Saahilawarq Zawudee haasaa baniinsaa gaggeessaniin dhimmootii hedduu kaasuudhaan waggaan xumurame kun akka biyyaatti milkaa'ina gaariin kan itti galmeessan gama kaaniin immoo du'uuf qe'ee ofiirraa godaanuun uummataa walitti bu'iinsiif qabeenyi manca'uun waggaatti raawwatamee jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Noobeelii badhaafamuun ilaalchi Itoophiyaan addunyaa irratti qabdu beeksisuu keessatti qooda olaanaa qabaateera jedhaniiru. Waggaan xumurame kun jedhan pireezidaanti Saahilawarq rakkoo akkaataa hojii kan qabu ture hidha laga Abbayyaa sirraa'uudhaan hojiitti kaseen Itoophiyaan dhiibbaa dippiloomaasummaa irra jiru dura dhaabbattee jiraachuu ishee kan itti kabachiiste ture jedhan. Dinagdeen koronaan dadhabsiise uummati biyyaaf yaaduu isaa utuu murteessin boondii bituuf deeggarsa kabiroo kanneen kennanillee galateeffatanii jiran. Manni maree federeeshiniif manni maree bakka bu'oota uummataa waliin ta'uudhaan walga'ii geggeessan irratti bakka buutonni Tigraay kanneen manneen maree lamaan keessa jiran kan hin hirmaanne ta'u miseensi koree hojii raawwachiiftuu Uwahaat obbo Geetaachoo Raddaa ibsa kennanii beeksisaniiru. Paartiin isaanii Uwahaat kanneen birootti adda ba'ee filannoo geggeessuudhaan mootummaa sirnaa kan hundeesse naannoo Tigraay irraan kan hafe mootummaan sirnaa jira jedhee namanuu jedhan. Akkuma kanaan miseensonni Uwahaat kanneen mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii keessaa guyyaa har'aa qabee kan gadhiisan ta'uu kan dubbatan obbo Geetaachoon akkasumas mootummaa federaalaa keessaa aangoorra kanneen jiran miseensonni paartichaa akka gadhiisan qajeelfamni kennameera jedhan. የአምስተኛው የፓርላማ ዘመን ስልጣን በዛሬው ዕለት ሙሉ በሙሉ አክትሟል። ትናንት እኩለ ሌሊት ላይ ማለት ይቻላል አክትሟል። Akka amantii keenyaatti yeroon aangoo paarlaamaa 5ffaan har'aa qabee jechuun walakkeessa halkanii booda dhumateera. Paarlaamaan aangoo akka qabaatuuf kan filatame waggoota 5 fi paarlaamaan kan hundeesse mootummaanis kaabineenis kan filatamaniif waggaa 5 fi kanaaf kontiraata isaanii kan waggaa 5 fixanii cufameera. Inni har'a waamame jedhame namoonni wal barbaadanii kan walitti waaman yoo ta'e irraan kan hafe namoonni aangoo sirnaan qaban maqaa mana mareetiin walitti qabaman yoo ta'e kan akkasii keessatti Tigraay bakka buutota isheen ergitu. Bakka buutonni isees akka keessaa ba'an himameera. Paarlaamaa qofatu hin taane kaabinees haa ta'u aangoo siyaasaa mootummaa keessa kanneen turan miseensonni Uwahaatis akkasuma akka ba'an taasifameera. Kanaaf akka amantii keenyaatti muummicha ministeerichaa dabalatee ittaanaa muummichi ministeeraas kaabinee paarlaamaaf manni maree federeeshinii aangoo sirnaa tokkoyyuu waan hin qabaanneef akkasumas umuriin aangoo isaanii kaleessa halkanii qabee waan dhumateef jecha kanaaf kanneen kana waliin hariiroo seera qabeessi ni jiraata jedhamee hin yaadamu jedhan. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti naannoon Tigraay kana booda waaltaalee biyyoolessaa ta'an hawaasaaf faayidaa hawaasummaaf dinagdee kanneen kennaniif kan murtii haqaa waliin qofa hariiroo kan qabaatu ta'uu dubbatan. Manni maree bakka bu'oota uummataaf manni maree federeeshinii akkasumas manni maree muummicha ministeeraa kasirnaa waan hin ta'iniif har'aa qabee hariiroo waliin hin qabnuu jedhan obbo Geetaachoon. Uwahaat rakkoolee biyyoolessaa furuuf waltajjiin biyyoolessaa mara ofitti hammate qophaa'uu qaba jechuudhaan waamicha dabarsee jira. Akkasumas sadarkaa biyyoolessaatti
mootummaan abbaa galfataa kan yeroof hojjetu hundeeffame amma filannoo geggeeffamutti biyyattiin ogeessota gam kamiifuu hin loogneen geggeeffamuu qabdi ejjennoo jedhu jiraachuun ibsameera. Afaan yaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faaraa waxabajjii 3 bara 2012 manni maree bakka bu'oota uummataa haala heerri eeyyamu hordofee yeroo filannoo dheeressee jira jedhan. Haa ta'u malee gareeleen heeraaf hin ajajamnee fi gareeleen nagaan barbaanne hojii uummata afaan faajjessu hojjetaa jiru jedhan. Kanneen keessaa tokko naannoo Tigraay ta'uu kan ibsan obbo Adam Faaraa sochii hamma har'aatti godheen naannoon sun heera biyyaa balaarra buuseera jedhan. Filannoo raawwachiisuun hojii boordii filannoo ta'eetu jiru adeemsa faallaa heeraa ta'een boordii filannoo hundeessuudhaan qofaatti bahee filannoo geggeessee jedhaniiru. ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ምርጫ ህጋዊ መንግስትን ሊወልድ አይችልም ወይም በይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫ ህጋዊ የሆነ መንግስት ሊቋቋም አይችልም ከዚህ አኳያ ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ምርጫ ያካሄዱ አካላት እኛ ብቻ ነን ህጋዊ የሚሉት ተቀባይነት የሌለውና ከህገ መንግስቱ ጋርም የማሄድ ነው ከዚህ አንፃር ሰኔ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም የፌዴሬሽን ምክር filannoon faallaa seeraa ta'e mootummaa sirnaa uumuu hin danda'u gama kanaan qaamotiin filannoo faallaa heeraa ta'e geggeessan nu qofaatu ka sirnaati ka jedhu fudhatama kan hin qabaanneef heera waliinis kan hin adeemnedha. Akkuma kanaan hagayya 30 bara 2012 manni maree federeeshinii walgahii hatattamaa geggeesseen naannoo Tigraay keessatti filannoon geggeessamu adeemsi isaa waliigala faallaa heeraa ba'iinsaas fudhatama kan hin qabaanne ta'uu murtii dabarsee jira. Akkuma kanaan heerri mul'inatti kan kaa'e waan ta'eef falmiif kan dhiyaatu miti. Heerarra taa'ee akka jirutti sadarkaa biyyoolessaas ta'e naannoleetti filannoo raawwachiisuu kan danda'u boordii filannoo biyyoolessaa qofa. Boordiin filannoo immoo sadarkaa biyyoolessaatti hundeeffama. Muummichi ministeeraa dhiyeessee miseensonni isaa mana maree bakka bu'oota uummataan raggaasifama. Seerri filannoo akka jedhutti immoo filannoon guutummaa biyyattii keessatti wal faana kan geggeeffamu. Boordiin filannoo biyyoolessaa naannoo tokko keessatti filannoon yeroo adda ta'een akka geggeeffamu yoo ittaman mana maree bakka bu'ootaaf dhiyeessee yoo simatame malee filannoon guutummaa biyyattii keessatti wal faana geggeeffamuu qaba. Filannoo raawwachiisuun kan boordii filannoo biyyoolessaa qofaa waan ta'eef naannoleetti boordii filannoo hundeessuun hin danda'amu. Heera biyyaarra aangoon mootummaa federaalaaf kan naannolee mul'inatti taa'ee jira. Filannoo geggeessuun federaalaaf kenname. Akka heeraatti immoo naannoleen aangoo federaalaaf kenname kabajuu qabu. Federaallis heeraan aangoo naannoleef kenname kabajuu qaba. Kun ta'uu baannaan sirni heera biyyaa balaarra akka bu'eetti lakkaa'ama. Akkuma kanaan aangoo mootummaa federaalaaf kenname seeraan ala fudhachuudhaan filannoo faallaa heeraa geggeessuudhaan nu qofaatu ka sirnaati olola jedhu qaamotiin oofan sirrii miti. Uummatichi kana sirriitti kan hubatu natti fakkaata jedhan. Adeemsi isaa mul'inatti ajaja heera biyyaa kan cabsuuf naannoon sunis sirna heeraa balaarra akka buusetti lakkaa'ama jedhan. Gocha kanas raawwatee waan argameef tarkaanfii heeraa fudhachiisuu kan dandeessisu haalli heera bu'uura godhate jiraachuus ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan kana keessaa qaama seera baasuuf raawwachiisu ugguruu kan dandeessisu adeemsi seeraa tokko ta'uu tuqaniiru. Ittaansuudhaanis mootummaa ce'umsaa itti waamamni isaa mootummaa federaalaaf ta'e hundeessuudhaan qaamotii humna naga eegumsaa bobbaasuudhaan gocha heera biyyaa balaarra buuse to'achuun kabiroo ta'uu ibsaniiru. Afaan yaa'iin kun itti fufuudhaan kana booda uummatichas ta'e manneen maree sadarkaadhaan jiran olola sobaa gareelee oofan utuu hin dhaggeeffatin hojii isaanii idilee cimsanii kan itti fufan ta'aa jedhan. Gareeleen kun daandii badii isaaniif akka toluuf jecha manneen maree naannolee keessa jiranitti fayyadamuu akka danda'an illee ibsaniiru. Kana waan ta'eef jecha manneen maree naannolee keessa jiran immoo akkuma baratame qaama hojii raawwachiiftuu to'achuuf hordofuu akka itti fufan yaadachiisan. Gareen kun haala guutuu biyyaa keessa jiru kan garee tokko qofaa fakkeessaa jira ka jedhan. Afaan yaa'iin kun innumaayyuu gareen tokko olaantummaa qabaachuun jijjiirama duraan ture jedhan. Jijjiirama ta'e dura naannolee keessatti heera biyyaaf sirna federaalaa hojiirra gama oolchuun bakka duwwaa guddaatu argamaa ture jedhaniiru. Naannolee keessatti bulchaawwan ergamanii hojjetaa akka turan ta'uu obbo Adam yaadachiisanii jijjiiramni erga ta'e booda garuu dhimmootii kanarratti jijjiiramni hundeedhaa ta'e argamaa jira jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyaanni Irreechaa hora Arsadii ka Bishooftu sirna hirmaattonni muraasni qofti irratti argamaniin dilbata darbe kabajamee ooleera. Namoonni irreecha irratti argamanis baajii yookaan waraqaa ittiin seenan gama caasaa mootummaan kan kennameef yoo ta'u, kanneen waraqaa ittiin seenan hin qabne immoo humnootii nageenyaatiin daangaa magaalattii irraa akka deebi'an taasifamee jira jedhama. Bulchiinsi magaalaa Bishooftu ayyaanichi nagaan xumuramuu ibsuun dhoorgiin kan taasifame nageenya uummataaf jecha jechuudhaan beeksiseera. Kana irratti Muktaar Jamaal gabaasa qaba. Irreechi hora Harsadii kan Bishooftuu baranaa hirmaattotaa fi kanneen achitti hin argamin illee miira wal makaa itti uumeetiniin jira. Namoonni hedduun hangi hirmaataa akkaan gadi xiqqeeffamuun kan mufachiiseen yoo ta'u, kanneen rakkoo uumame keessatti illee taatu adeemsi irreeffannaa osoo addaan hin citin itti fufuunsaa waan barbaachisaa jedhanillee sagaleen ni dhaga'ama. Namoota irreecharratti hirmaataniif baajiin yookaan ammoo waraqaan seensaa gama bulchiinsota magaalaatiin kan qoodame yoo ta'u, konkolaattotuma magaalotaa fi aanotarraa ramadametu hanga magaalaa Bishooftuutitti hirmaattota fe'eetiniin seene. Inni kun miilaanis taate konkolaataadhaan gama magaalaa Bishooftuutti ol lixuu hin danda'amu daangaa irratti ittifama. Namoonni carraa hirmaachuu argataniitiin irreecha hora Harsadii irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises kana dubbatan. Irreechi baranaa kan barreen gaddaatiin wal fakkaachuu baatus yaa'u xiqqoo bifa jijjiirama qabuun yaa kabajamu malee dhukkuba sababa godhatee yaa'u mootummaanis dhiibbaa godhuudhaan deemuun baajii karaa mootummaatiin kennamuu fi makiinaa mootummaa fidee waartee daandiirratti hin gataa. Warri baajii hin qabne immoo achumatti deebisaa jiru daandiitti. Ani akka kootti yeroo 6ffaa nama 7ffaa deemeera. Kan baranaa kana baay'een itti gaddaan. Naannoo biraatti irratti amma ayyaanonni tokko tokko yeroo kabajamu ayyaana gaarii ta'e kabajama. Akka Oromootti garuu dhiibbaa irra ga'amu kanaan xiqqoo gadda guddaan itti dhaga'ama. Irreechi baranaa COVID-19 fi haala naannoo Oromiyaa keessa jiruun wal qabatee uummanni baay'inaan hirmaachuu hin dandeenye inni amma baay'ee nama gaddisiisa. Inni duraanii uummanni asitti baadhaayis dhiyaayis lixaayis kaabaayis walitti bahee wal ergee waliin gammadee galaa inni amma ammoo namoonni muraasumaa naannuma dhiyeenya jijjiiraniin kabajamaa jira waan ta'eef Oromoota birootiinis asumaan bagasiniin geechuun barbaada. Karaa irratti seensa irratti maal fa'aa agarte namni seenaatiin hin jira dhufaa jira? Kan isaanii dhufaniiru garuu isaan dhufaniyyuu baajira jedhanii humnoonni mootummaa dhorgaa turanii jechuudha. Adeemsi hirmaannaa irreecha hora Harsadii Bishooftuu sakatta'iinsaa fi to'annaan cimaan kanaan dura mul'ateetiniin hin beekne kan irratti taasifamaatiniin turedha. Magaalaa Bishooftuu keessattii fi naannoo isiillee humni nageenyaa hidhate heddumminaan mul'ateetiniin jira. Kanneen hirmaattonni irreecha hora Harsadee gadi xiqqeeffamaniitiniin jiru. Irreecha akka hin irreeffannellee ugguramneetiniin jirra jedhanii komataniin alatti rakkoodhuma kana keessallee ta'eetiniin adeemsi irreechaa addaan cituu dhabuun gaariidha kanneen jedhanii galateeffatanis hin dhabaman. Maqaan koo Habeebee Heeyyiin jedhama. Yaa'u irreechi sirriitti gaariidha. Karaa nageenya qabuun, karaa tasgabbii qabuun kan adeemsifamaa ta'u jiru. Irreechi baranaa kun kan beeresabii addaan hin qoodin kan jedhu yaada qaba. Mootummaanis kanarratti hawaasa irraa yaada fudhachuun abbaa gadaatirraan dhibeen kunis immoo balaa hamaa qaba waan ta'eef kanaaf kan namni xiqqaate malee irreecha daangessuuf himuti. Kunis baay'ee gaarii natti ta'e ijoolleen teenya manaa isinillee agartanii nu nagarre jettee boo'aa jirti. Hin boo'inaa nu kunoo isin irreeffannee ufaa jirra bara garee nagaan isiniin haa ga'uu ja'anii jirra. Ijoollee maafati? Ijoolleen sababa akkuma kanaati wal qabateeti. Lakka namni walitti baay'ate dhibeen kun immoo daddarboo ta'aa nuun jaan. Numee haalayya'u jenneetuma eega irreessa kana seenne jenne kunoo hin qabna laan ofirraa baafnee harkatti qabannee hunduu shamarranis abbootiin gadaatis hawwalee siiqqetti isaa nagaa taatu hunduu amma immoo nagaan irreeffannee nagaan ba'aa jirra bara garee nagaan nuun haa ga'u. Namoota gama irreechaatitti dhufaatiniin turan hedduun isaanii daangaa magaalattiititti sakatta'iinsaa fi waraqaan ittiin seenan yeroo ilaallamu argeetiniin jira. Kanneen hin qabnellee deebifamanii jiru. Yaadota kanneen hundayyuu walitti qabachuun gama bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiif gaafii dhiyeessinee jirra. Kantiibaan magaalaa Bishooftuu aadde Alamtsahay Shifarraa Waaqee irreechi Bishooftuu hora Harsadee nagahaan xumuramuusaa ibsanii kanneen milkii kanaaf gumaacha isaanii taasisan jedhan waaman hundayyuu galateeffatanii jiru. Karaa miidhagaa ta'ee fi karaa bareedaa ta'e namni tokko dongofatee karaa nagaatiin ayyaanni keenya xumuramee jira. Kanaafuu ayyaana kana milkeessuu keessatti qaamonni tumsa garaagaraa taasisaa turan.
ganamaa galgala halkanii guyyaa dadhabee oduu hin jedhin gahee isaa namoota bahaa turan keessattuu uummata magaalaa Bishooftuu fi uummata naannoo magaalaa Bishooftuu dargaggoota magaalaa fi naannoo kana abbootiin gadaa hayyoonni Oromoo foolleewwan abbootiin qabeenyaa jaarsonni biyyaa keessattuu qaamolee nageenyaa humni addaa poolisiin raayyaa ittisa biyyaa humna qilleensaa riippaabilikaanotaa fi poolisiin federaalaa koominitii poolisii milishaan karaa qindoomina qabu karaa nagaatiin rakkoo tokko malee ayyaanni kun nagaan akka xumuramu gahee isaanii san ba'aa turanii jira waan ta'eef maqaa kootiif maqaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuutiin galata guddaa galchuufii barbaada. Fakkeenyaaf amma akkaataa dhufaatii ayyaanichaa irratti namoonni karaa caasaa mootummaatiin qofa warra baajii kennameeftu dhufe irreechi kan Oromoo hundaa ta'uun hafee kan caasaa mootummaa qofa ta'eedhanii kanneen komatan jiru akkamitti adda? Akka carraa ta'ee hora arsadiitti irreeffachuudhaaf yoo deeman hin daangessin. Namoota akkasitti kaardii qabatanii dhufan qofa jennee laallee abbootii gadaa wajjin nama hundatu hordofaas turre waan ta'eef. Namoota dhufan hunda karaa akkaataatti galuu danda'an galchaa fidee dhaasaa fidee ibaluuf fidee kaan fidee hin jenne. Ayyaanichi kun kan uummata Oromoo hundaati. Garuu magaalaadhaa alatti dhoorgiitu ture nama baajii hin qabne buusanii kan deebisanis argineerra. Ani akkasitti nan qunnamne namoonni akkasii sun darbee jiraachuu danda'a. Dhimma koovidii wajjin wal qabatee isaan baraaruudhaaf waan ta'eef malee waan loogii addaa dhiibbaa addaa akkasitti dhiibuudhaaf barbaadaniiti. Magaalli Bishooftuu duri guyyaa 2-3 dursiteetiniin kan heddummina namaatiin dhaabbii fi teessumni dhabamuu fi hoteelonni magaalattii keessatti argamanillee keessummoota keessumsiisuuf asiif achi jedhan ture garuu inni kun irreecha baranaa kan Bishooftuu irratti hin mul'anne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Bishooftuu hora arsadiirraa. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bakka addaa Dololoo Buddeenaatti sanbata darbe kabajame. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bara kana yeroo lammataaf kan kabajame yoo ta'u sababaa weerara vaayirasii koronaatiin namoota muraasa qofatu irratti hirmaate. Ayyaanicha irratti abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, abbootii amantaa fi keessummoonni afeerraan godhameef irratti hirmaataniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee uffata aadaa uffatanii addabaabaayii magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti poolisiin magaalattii walitti qabee teechisaa tureera. Kana irratti Tsahaay Daamxoo gabaasa Finfinneerraa nu ergite qabdi. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee erga jaarraa tokkoof walakkaadhaaf addaan citee ture. Bara darbe irreeffatamuu eegale. Bara kana yeroo lammaffaadhaaf sanbata darbe irreeffatameera. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa akka bara darbee miiliyoonaan namoota lakkaa'aman hin keessummeessine sababa weerara COVID-19tiif jedhan abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobana Oolaam. Namoota muraasaan ganama sa'aatii 12 eegalee gara malkaa hora Finfinnee Dololoo Buddeenaa deemuun sirni irreeffannaas gaggeeffamee jira. Sirni irreeffannaa kun akka sirna gadaatti eebba abbootii gadaatiin kan jalqabame. Barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa barii waaqaa nagaa barri nagaa. Abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee fi namoonni akka ayyaana irreechaa irratti hirmaataniif affeeraman irreeffannaa malkaa bu'uudhaan irreeffataniiru. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoof abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandhoo sirna kabaja irreecha hora Finfinnee irratti wanti jedhan irreechi bara kanaa sababa weerara vaayirasii koronaatiif namoota xiqqaatu irratti argame jechuun ibsaniiru. Isa duriirra garaagarummaa isaa sababa dhukkuba biyya dhufe kanaan gamtaa abbootii gadaa ta'ee mari'annee abbootiin gadaa nama muraasaan akka irreeffattan jennee murtii nu dabarsineen
murtii nuti dabarsineen tisaniini irreenchi baranaa nama haga ta'een adduma jirtanutti ardaa jirtanutti qa'eefii jirtanutti ardoolee jilaa keessanitti irreenfadha waan jenneef nama muraasa ta'ee akka durii irra adda ka ta'e kan waa hammataa isaa kan uummati Oromoo akkuma duraanuu beekamutti guddifachaan ilma godhachaan nama walii galiisaan hammatee uummata saba lammii waliin buliisaan ka beekamu uummata Oromoo. Ergaan nu dabarsinu qeerroon kennalle abbootii gadaati ala waan hin bulleef qarreen kenna abbootii gadaati waan bulanuuf sababbii nuti dhooggineef sababbii dhukkubaa male sababbii tokkollee waan hin jirreef achuma eebbasinii kennineerraa eebbaan nagaan nu ta'aa jira. Haadholiin siiqqee irreeffannaadhaaf malkaa bu'anis miiratti dhaga'ame akkas jechuun ibsanii. Nuyi godina shaabaa aanaa dugdaatirraa hin dhufe ani maqaan koo xinnoo heellanan jaama gandi koo ganda xeppoo corrogeeti. Haalli ayyaana bara kanaati uma nutti tola. Oduma nutti toluuyyuu xinnoo bakka tokkoon uma qaawwis nutti argamu. Qaawwi nutti argamu suni qeerroon teenya gama gamaa oduu isiin boochuu imimmaan isii oduu hangalaaftu nagaara ragaa jennee gama gamatti ifnee biraa baane. Amma isaanittis nagaan nu galchu haalli irreessa kanaa haalli sakatta'a haalli itti dhufne haala gaarii. Haalli baranaa immoo bara garee haala nagaa ta'ee nagatti nu aansu. Haalli qeerroo manatti haftee nu gaddisiisaa ta'anitti nu gammachiisan jira. Hirmaattonni irreecha hora Finfinnee xiqqeenya hanga namoonni irreeffannaa irratti hirmaatan garaa hanqatus hora Finfinneetti osoo addaan hin citin namoota xiqqoonis ta'u irreeffachuun carraa tokko jechuudhaan ibsaniiru. Irreenchi baranaa gaariidha akkuma amala isaatitti namni xinnaachuu malee namni baay'achuu hafuusaa kun immoo sababa adda addaa jira keessattuu. Dhukkubni kunis akka salphaatti allaallamu addunyaa keessa kan jiru kaampaanii gurguddaan bara itti cufame bara ayyaanni gurguddaan addunyaan bakka tokkotti walitti qabamee kabajaa ture addunyaa keessatti kan hafeedha kan cufame keenya garuu nu yaalaan cufamnee kabajneerra kanaafuu kun gammachuu addaati wanni hundumtuu immoo maaltu jira bara akkuma baraa itti barri hin darbaa hin dhufa waa hin hir'ataa hin guuta hin dabalamaa hin hir'ata kana jechuudha namootaan ani wanni hin jedhu hin gaddinaa hin jedha rabbi hanayyame kanuma kenne barana. Wanna barri kenne immoo hoo fudhatanii deemni kanaaf galateeffachaa kan dhufuuf immoo waaqa kadhachaa deemu. Irreecha hora Finfinnee irratti sabaaf sablammoonni obbolummaa uummata Oromoo ibsuudhaaf bakka adda addaa irraa dhufanis irreechi hora Finfinnee bara darbe eegalame sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoota hedduu keessummeessuu dhabus sirnichi gaggeeffamuu isaatti gammaduu isaanii ibsaniiru. ስሜ ሰላም ሾና ይባላል ከሲዳማ ክልል ከሐዋሳ ነው የመጣሁት። Maqaan koo Salaam Shonaan jedhama. Naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaarraan dhufe. Ayyaanni irreechaa baay'ee namatti tola. Wantoonni tokko tokko dhimmoonni wayitaawwaan rakkoo ta'anis karaa nagaadhaan raawwatamaa jira. Ayyaanni irreechaa akkuma beekamu tokkummaadha, jaalala, nagaadha. Kana waan ta'eef nutis naannoo Sidaamaarraa kaanee kan asitti argamneef bara kana akka kanaan duraa baay'annee hin dhufne. Sababa COVID-19 jecha namoota muraasatu dhufe naannoo Sidaamaarraa. Haa ta'u malee sirni ayyaana irreeffannaa osoo nafiin ayyaaneffatamuu danda'uunsaa waan tokkodha. Irreechi hora Finfinnee gaggeeffamuu isaatti ani gammadeera. Guyyaa irreecha hora Finfinnee fulbaana 23 bara 2013tti namoonni uffata aadaatiin faayamanii poolisii magaalaa Finfinneetiin addabaabayii magaalattii bakka garaagaraatti walitti qabamanii teechifamaa turanis jiru. Irreechi hora Finfinnee rakkoon nageenyaa osoo mudatiin nagaan xumurameera jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee guyyuma sana ibsa baaseen beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan